amantaa qulqulluu gaggeessaa jirtu jedhanii waggaa baay'eedhaaf gibsi Itoophiyaa tuffachaa turan. Seeraatti deebitanii yoo ilaaltanii gibsi gaafa Paappaasiin muddee nutti ergitu Paappaasuma jette musliima muddee nutti ergiteetti. Yeroo sana paatriyaarkiin kun wanta musliima baay'isuudhaaf Raagu'eel ammaa kanaa fi masgiida guddaa Jawaar sana kannaa fi madaatti sana. Okay. Lafuma Raagu'eelii bataskaanaa irraa kutee haa nuti obbolaadha wal jaalannaa nuti ilmaan hundi keenya ilmaan namootaati malee waliin qoonnu jedhee masgiida sana dhaabe lafa bataskaanaa gubbaatti. Okay. Baay'eedhaa fi amantaa musliimaa babal'isee inumaayyuu masgiidatti gaafa argamu haarii kanarraa kan ka'e Itoophiyaan Paappaasii muddachuu jalqabde. Okay. Gaafa Gibsi irraa kan addaan baatee Paappaasii muddattu immoo ammas dhiibbaan Gibsiin gochaa turte sun immoo warri kaabaa fudhatanii nuti gadi taa'an. Isa kana akkuma bilisa Itoophiyaan Gibsi alaa bilisa baatee maaliif Waaqayyoon gaafa saboota isaa lama erguun isaa amma du'a sodaatanii miti waraana sodaatanii miti. Inni tokko aadaa namaa yoo cabsine tokko akka aadaa namaa hin cabsineef. Inni tokko afaan nama tokko inni tokko afaan tokko akka haasa'uuf. Inni tokko duudhaa namaa yoo beekine tokko immoo akka hin wallaalleef. Lamaan isaan erga. Inumaayyuu Waaqayyoo inni guddaan hojiinsaa safuun cabsuu aadaa namaatti hin bu'uu taa'eetu barataa amalli Waaqayyoon agarsiise muluun garuu qabbiin. Mee dhugaa dubbachuuf taanaan akka amantaatti iyyuu dhiisneetuma moroomaa keenya iyyuu irraanfannee abbaa jennaa jaalannaa amantaan keenya qabatee dhufee lafa kenninaa fi qonnaa fi lafa kenninee nu qonnaa qonnee nu galchinaaf galchinee nu murratti mindaalaallanna lolli keenya guddaa nama walitti nu fidee maalumaaf lubaa fi daaqonii akkuma durattiitti warra kaabarraan barbaannee maaliif baratee maaliif gaafii mirga gaafatee maaliif wangeela nurraa barachuu dhiisee ofii barsiisuu jalqabee nu immoo asitti babal'anna waan ta'eef namni gaafa achiitu qunnaa fudhatu keessannaa fudhatu achis hojjetee hin beeku nu biratti dhufee hojjeta. Dhugaadhaan. Achi baqatee dhufa gara keenyatti godaanee immoo akka godaanaatti hin jiraatu akka abbaa keetti jira. Dhugaadha. Kana gaafachuun naannee cubbuuti jijjiiramee akka waan seerri tumamee jirutti akka waan Oromoo lakkii wanni hin baratii yoo baratee nooreetaa jedhamee akka waan wangeelli hiikame cubbuu qabu akkanattiin akka waan seerri jigii cabeetti fudhatan. Tolanii wajjin jiraachuun amantaa irraa barachuun ikkoo fi akka waan seerri cabeetti maaliif fudhatama? Itoo wanta ilaaltanii waa baay'ee nuti amanticha irratti guddanne amantaa dhugaadha amantichi amantaa qalbii miti malee namni hojii isaanii ilaalu amantaa nama jijjiirsisu. Guyyaa biraas kana sirriitti ilaallaa kan isin kaastaniifanii asuma keessa guddanneetuma qocarreetuma garba qabamneetuma yoo nageenyee dhugaan jiru garuu kunoo gaafa dhugaa dubbachuudhaaf kaasanii gara siyaasaatti gaafa dhugaa dubbachuuf kaasan gara paartii biraatti nama gaggeeffamaa Waaqayyo immoo akkana bilisa keenya miti Waaqayyo waaqessuudhaa fi amantaa kan isaan daangessu qoodni isaan daangessu eenyummaan isaan daangessu numatti warra rakkisaa jechuudhumaa fi